torban darbe maal baranne maal baran yaadattu waa'ee maaleen baricha adda baafachuu inni bara keessa jiru adda baafatanii jiraachuu irratti haasofne nama Waaqayyo Nohi nama jedhamu jireenya isaa ilaalleetu fakkeenya waa'ee Nohi fudhannee Waaqayyo gooftaan maccaa Nohi nama Waaqayyo jiniin jiraate jennee achirraa jalqabneetu Nohi nama akkamii ture akkamitti jiraate akka darbe nuuni immoo akkamitti akka irra jiraachuun nuuf ta'u Waaqayyo torban darbe nutti dubbate. Torban darbe waan tokkoon xinnoo isheen dubbachuu barbaade deeqaa xinnoo ishee. Maal jedhaa sagalee Waaqayyo keessaati seera uumamaa boqonnaa 6 seera uumamaa boqonnaa 6 baafadhaa. Seera uumamaa boqonnaa 6 akka jedha. Lakkoofsa 8 irraa akka jedha. Nohi garuu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Faara tolaa ishee jedhamtu sana ituun hin hiikin irra darbe. Ishee hiikuun barbaada xinnoo ishee. Faara tolaa ishee jedhamtu sana. Faara tolaa jechuun maal jechuudha? Faara tolaa jechuun Ingiliffa isaatiin maal jechuudha? Feebar isa jedhamu. Faara tolaa jechuun Amaariffaan immoo mogos isa jedhamu. Simboo surraa isa jedhamu jechuudha. Waaqayyo duratti Nohi faara tolaan ilaalame yommuu jedhu maal jechuu isaati? Iddoo kanatti Waaqayyo duratti Nohi feebarii argate jechuudha. Feebarii jechuun immoo Waaqayyo duratti in filame, Waaqayyo duratti in jaallatame jechuu isaati sagaleen Waaqayyo. Nohi dhaloota hammeenyaan guute keessatti, dhaloota jallinaan guute keessatti Waaqayyo duratti Nohi maal argate? Feebarii argate. Faara tolaadhaan ilaalame, mogosii argate jechuudha. Simboo argate jechuudha. Surraa argate. Namni Waaqayyo kuni Nohi dhaloota hammeenyaan guute gidduutti. Kanaafiyyuu obboloota koo simboo jechuun wanta salphaa miti. Waan tokko dubbadheen darbuu barbaada. Namni tokko Waaqayyo durattis nama durattis simboo argate jechuun maal beektu? Fudhatama argachuu jechuudha. Amma nama tokko nama dura yeroo dhaqee dhaabbatu, waa yeroo dubbatu, waa yeroo godhu simboo qaba, surraa qaba. Wanta inni dubbatu suni iddoo guddaatti laatu. Namoonni digrii isaaf utuu hin ta'in, beekumsa isaanii utuu hin ta'in, Waaqayyo ogummaan isaaf kenneef utuu hin ta'in, maal simboo Waaqayyo isarra kaa'en. Namichichi maal ta'a? Hin fudhatama jechuudha nama biratti. Nohis ila obboloota koo hojii isaan waan gaarii godhee Waaqayyo duratti fudhatame utuu hin ta'in, Waaqayyo Nohii fi feebarii kenne jedha sagalee Waaqayyo. Ingiliffisaa maqaa Yesuusin Waaqayyo fuula isaatti feebarii isiniif haa kennu. Nama duratti feebarii isiniif haa kennu. Nama biratti koo fudhatama argachuun eebba guddaadha obboloota koo. Nama duratti Waaqa duratti feebarii argachuun akka salphaatti ilaalina. Ilaalaa gaa wanta inni argate kun immoo maal isa godhee isa gargaare waan tokko immoo dubbachuun barbaada. Bara kakuu moofaa keessatti faara tolaadhaan ilaalamuu jedhamee dubbatama Waaqayyo duratti. Nuun immoo bara kakuu haaraa keessa jirra. Yesuus Kiristoos edda dhalatee dhufee du'ee du'aa kee booda bara haaraa jedhama jechuudha edda dhalatee booda. Nuun immoo Waaqayyo duratti maal arganne? Nuun immoo feebariitu hin ta'in maal arganne nuun? Ayyaana kan jedhamu arganne nuun immoo Grace isa jedhu jechuudha. Bara Nohifaa Waaqayyo duratti maal argatanii? Faara tolaan argatan. Anaaf isin immoo Waaqayyo duratti maal arganne? Grace arganne, ayyaana arganne. Maalirraa arganne? Hojii keenyaa miti ammas. Hojii keenyaa miti ammas. Kiristoositti amanuu keenyaan Waaqayyo maal nu kenne? Fuula isaatti ayyaana nu kenne. Grace nu kenne Waaqayyo. Ayyaanni Waaqayyo maqaa Yesuus isinirraa dhufu. Kanaaf iyyuu obboloota akka kan akkasii galuun barbaada. Jireenya Nohi irraati Nohi asitti akkasiin ilaalta waan an barbaadu tokko dabarsi ila ishee tiksii kan deebii tokko ila ishee kan feebar inni jedhamu jechuudha. Isan Ingiliffaan afaan Oromoodhaan dikshinariin macaafa qulqulluun jiru waan ta'eef dhiifama Ingiliffaan isin agarsiisu gootiifi feebariin ilaala Nohi Waaqayyo duratti feebarii argatee jedhu yeroo hiikan isaan feebariin sun immoo maal akka ta'e feebarii sana immoo jechuun immoo Waaqayyo duratti fudhatamuu argachuu, Waaqayyo duratti jaallatamuu, Waaqayyo duratti filatamuu jechuudha jedhaniitu kan isaanii kame. Waaqayyo duratti approvaalii argachuu jechuudha. Namni tokko Waaqayyo duratti feebarii argate yeroo jennu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame yommuu jennee dubbannu maal jenna? Namni sun Waaqayyo duratti maal argate? Approval. Maal jechuudha? Jaallatamuu, filatamuu argate jennee hiikuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu
Noi waaqayyo irratti maal argate? Faara tolaadhaan argate. Faarri tolaa kun garuu maal isa godhee? Waaqayyo duratti amma gaa itti na dhaqe gaa. Waaqayyo duratti maal isa godhee? Nama qajeelaa akka inni ta'u isa godhe. Ilaalaa obboloota ko. Noi jireenya qajeelummaa waaqayyo duratti akka inni jiraatu kan isa godhee feebari inni waaqayyo irraa argate. Faara tolaa inni waaqayyo irraa argate sun maal isa godhee? Waaqayyo duratti nama qajeelaa ta'e akka inni jiraatu godhe jechuudhaan. Nama qajeelaa isa godhe jechuudha. Maqaa Yesuusiin waaqayyo nama qajeelaa nu haa godhu. Mee Roomee boqonnaa 5 baafadhaa mee akka jedhan Roomee boqonnaa 5. Roomee boqonnaa 5. Roomee boqonnaa 5. Ilaa akka jedhu. Kanaafis jedha amantiin qajeelummaa ergatee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositti waaqayyo bira maal qabnaa jedha? Nagaa qabnaa jedha. Agartaniitu kanaafis amantiin qajeelummaa ergatee amantiin qajeelummaatti nu fida. Yeroo waaqayyoon amanuu keenyaan maal argannaa? Jireenya qajeelummaa akka jiraannu nu godha jechuudha. Maal jedha Phaawulos? Amantiin gara qajeelummaatti erga nu fideedha. Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos waaqayyo biraa moo maal qabnaa? Nagaa qabnaa. Obboloota koo namni waaqayyo biraatti qajeelummaa argate nagaas qaba jechuudha. You see waaqayyo paakeejii godhee gireesii yeroo nu kennu ayyaana nu kennu ayyaanni waaqayyo nurra jiru sun maal nu godha? Jireenya qajeelummaa waaqayyo dura akka jiraannu nu godha. Jireenyi qajeelummaan sun immoo maal nu kenna? Nagaa nu kenna. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Namni nagaa dhabdee har'a ayyaanni waaqayyo nagaa namaaf kennu sirraa haa dhufu. Ilaa akka jedha lakkoofsa 2. Karaasaa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jiru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu maal taaneerra? Arganneerra. Yisiidhaa saba waaqayyo. Karaa isaa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jiru. Wanta mi'eeffatamuudha ayyaanni. Namoonni kun sagalee waaqayyo. Wanta mi'eeffatamaa. Maali burtukaaniin kun akkam nyaa'edhama miti? Maali maangoon kun akkam nyaa'edhama? Maal jechaa jira Phaawulos? Hin mi'eeffatama. Maatu mi'eeffatama? Ayyaanni waaqayyo mi'eeffatama. Haaleluyyaa. Warra ayyaana waaqayyo mi'eeffatanii jiraatan waaqayyo nu haa godhu. Mee ameen jedhaa maaloo. Waa'ee ayyaana kana salphaa isinitti hin fakkaatina. Girees inni jedhamu waan guddaa qaba, misira guddaa qaba. Karaa isaa ayyaana isaa amma mi'eeffachaa jiru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Abbaa ulfinaa waaqayyoorra hirmaachuun keenyas gammachuudhaan maal ta'eera? Imameera jedhan. Kanaaf obboloota koo iddoo kanatti Phaawulos maal dubbachaa jira? Kiristoositti nuun amanuu keenyarraan kan ka'e. Amantii nuun waaqayyo irratti Kiristoos irratti qabaanneeni waaqayyo gooftaa maccaa kennaa nuu kenne. Kennaan nuu kenne immoo ayyaana nuu kenne. Ayyaanni waaqayyo immoo maal nu godha? Jireenya qajeelummaa akka jiraannu nu godha. Noi waaqayyo dura faara tolaa argate jennu faara tolaan sun feeberiin sun maal isa godhe? Jireenya qajeelummaa akka jiraatu isa godhe jennee torban darbee dubbanneerra jechuudha. Lammaffaa ayyaanni waaqayyo wayin feeberiin waaqayyo Noi akkamitti gargaaree maal isa godhe? Lammaffaa ranaa ka'e. Nama balleessaa hin qabne ta'e Noi. You see namni akkamitti balleessaa dhaba? Nama ta'e namni hin balleessine hin jiru. Nama ta'e namni hin dogoggorre hin jiru. Nama ta'e namni waaqayyoon hin yakkine hin jiru. Yeroo ayyaanni waaqayyo jireenya namaarra dhufu ayyaanni waaqayyo jireenya namaa bituu jalqabu foon namaa hafuura namaa bituu jalqabu maal ta'a? Namni maal argachuu jalqaba? Jireenya balleessaa hin qabne waaqayyo duratti jiraachuu jalqaba. Kanaaf obboloota koo waaqayyo duratti akka jiraannuuf maal nu barbaachisa jechuudha? Ayyaana waaqayyo nu barbaachisa. Gireesii waaqayyo nu barbaachisa. Filiphiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 14-16 maal jedha? Filiphiyos boqonnaa 2 maal jedha akkas hin hubattan? As ilaalaa macaafa qulqulluu qaba ku waan ta'eef ilaalaa. Ilaa akka jedha waan hundumaatti gungummiidhaa fi morkii malee godhaa. Waan hundumaa gungummiidhaaf morkii malee godhaa jedheetu lakka jedha. Ijoollee waaqayyo warra waa ittiin komataman hin qabne. Ijoollee waaqayyo warra waa ittiin komataman hin qabne. Eshi warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif agartaniitu ayyaanni waaqayyo maal nu godha? Ijoollee waaqayyo warra mudaa hin qabne akka taanu kan nu godhu ayyaana waaqayyo sana saba waaqayyo.
ayyaana waaqayyoo immoo argachuudhaan maal ta'uu qabna? Waaqayyoon gaafachuun nuuf ta'a. Ayyaanni waaqayyoo nama gaafatameef kennama. Kadhachuun nuuf ta'a ayyaana kan argachuudhaaf. Ayyaanni kun maal nu godha? Waaqayyoo duratti mudaa malee akka jiraannu nu godha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinii galaara waan haasaa kun nu hubachaa jirtu miti. Obboloota koo ayyaanni waaqayyoo, simboon waaqayyoo, surraan waaqayyoo mudaa malee waaqayyoo dura akka deddeebinu nu godha. Balleessaa malee. Kanaaf Phaawulos moo asitti akka jedha Filiphiyos keessatti. Warra mudaa hin qabne taate lakkoofsa Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa namoo akka jedha. Fakkeenya jireenya isa darbu duukaa hin bu'inaa. Agartanii? Fakkeenya ayyaanni waaqayyoo fakkeenya jireenya isa darbu duukaa akka hin buune nu gargaara. Namni tokko ayyaana waaqayyoo qabaachaa jireenya isa darbu, jireenya biyya lafaa, amala biyya lafaa duukaa bu'uu hin danda'u. Wanti biyya lafaa jedhu gochuu hin danda'u namni tokko ayyaana waaqayyoo isa keessa jiraate. Kanaaf obboloota koo ayyaanni waaqayyoo na keessa jira taanaan maal jedha Phaawulos? Jireenya isa darbu duukaa hin bu'inaa. Ishi jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e garaagar baasuudhaaf. Namni ayyaanni waaqayyoo isa keessa jiru maal ta'a? Jaalalli waaqayyoo, fedhi waaqayyoo maal akka ta'e beekuu argata. Galanni gooftaaf haa ta'u. Mee ameen jedhame? Ilaakkeedha chiboodoo yaada garaa keessanii aareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e namni waan gaarii hojjechuu jibbu hin jiru. Hundumti keenya waan gaarii hojjechuu barbaanna. Waan gaarii hojjechuudhaaf garuu ayyaanni waaqayyoo nu barbaachisa. Gaarummaa waan hin qabneef Iyyesuus dhufee du'e. Gaarummaa waan hin qabneef Iyyesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee fannoo irratti fannifame. Kanaaf yaa obboloota ko ayyaanni waaqayyoo kun anaaf isiniif arras barbaachisaadha. Ayyaanni koo waaqayyoo kun maal nu godha? Balleessaa malee akka hin jiraanne nu godha jechuudha. Kanaaf iyyuu na jijjiirisa sadaffaa dhiqsiisa jedha. Dhiqsiin kun immoo akka jedha. Inni kun immoo inni immoo maalidha? Warra balleessaa malee deddeebi'an, warra akka seera waaqayyootti jiraatan maal qabu jedha? Gammachuu qabu jedha. Agartaniitu ayyaanni waaqayyoo jedha Phaawulos maal nuu kennaa? Nagaa nuu kennaa. Gammachuu nuu kennaa. Gammachuun kan inni dhufu ayyaana waaqayyoo keessaa dhufa. Ayyaanni waaqayyoo sun yeroo jireenya kee irratti roobuu jalqabu balleessaa malee jiraattaa gammachuu qabaachuu jalqabda jechuudha. Maal jedha? Warri balleessaa malee deddeebi'an, warri akka seera waaqayyootti jiraatan agammadan jedha. Gammachuun maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. Ameen. Nama hundumaa gammachuu qabatu hin ta'in nama ayyaana waaqayyoo qabutu gammachuu qaba. Sagalee waaqayyoo tana jedhamte obboloota. Kanaaf jedha Phaawulos lakkee warri abboommii isaaf dhugaa ba'uu eegan, warri garaa guutuudhaan waaqayyoo barbaaddatan. Agartaniitu warri garaa guutuudhaan waaqayyoon barbaaddatan, warra jallina hojjetan, warra karaa isaarra deddeebi'an agammadan jedha. Warri jallinan hojjetan, warri karaa waaqayyoorra deddeebi'an agammadan jedha. Kanaaf obboloota koo ayyaanni waaqayyoo maal nuu kenna? Balleessaa malee waaqayyoo dura akka deddeebinu godha. Sadaffaa riigoo yeroo kun numeerandi ishee kana fixadhaa dhiifa. Sadaffaa okay. Ayyaanni waaqayyoo maal nuu kenna? Nooyi maal argate? Sadaffaa maal jedha sagalee waaqayyoo? Nama karaa isaa waaqayyoo wajjiniin godhee ture. Nooyi jireenya koo nooyi irraa barachaa irraan baasawee. Nooyi jireenya isaa irraa wanta nuun baranne wanta sadii. Maal ta'e nooni? Nama karaa isaa waaqayyoo wajjiniin godhee ture jedha. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Mee ameen? Eksitaan. Ila akka jedha. Henook karaa isaarra deddeebi'e waaqayyoo wajjiniin jiraate. Henook jechuun nama. Abbaa manaa immoo koortishaa miti. Henook isa macaafa qulqulluun haasa'e. Innis akkasuma jechuudha. Henook inni mana macaafa qulqulluu irra jiru karaa isaa jireenya isaa maal godhe? Waaqayyoo wajjiniin godheedha. Waaqayyoo wajjiniin karaa isaa jireenya isaa yeroo godhu maal ta'e? Waaqayyoo waan isaa fudhateef deebi'ee achitti maal hin taane? In argamne sinitti himaa. Namni ayyaana waaqayyoo argatee cubbuutti deebi'ee hin argamu. No way. Cubbuu hojjechuun namni ayyaanni waaqayyoo keessa jiru. Hin fudhatama kaa. Because grace maal nama godha beektu cubbuu akka itti tuffattu si godha. Ameen. Okay. Akka jedha. Seera keessa deebii immoo akka jedhan. Isin akka jiraataniif maaloon dhaggeeffadhaa ishee kana ilaa. Isin akka jiraataniif gaariinis akka isiniif ta'uuf ilaalaa obboloota. Namni hundumtuu gaarii barbaada. Isin akka jiraataniif gaariin akka isiniif ta'uuf. Ishi maal gochuu qabdu?
biyya isaa qabachanii jiraatan keessatti bara dheeraa akka jiraataniif cal jettanii bara dheeraa jiraachuu hin dandeessan. Na dhaggeeffadhaa obboloota. Gaarii waan jettaniif waan gaariin isiniif hin ta'u. Akkamitti isinii ta'a? Ilaa akka jedha. Karaa Waaqayyo gooftaan keessan isin abboome hundumaarra maal ta'a? Deddeebi'a. Karaa Waaqayyo gooftaan keessan isin abboomeerra maal ta'a? Deddeebi'a. Karaa Waaqayyo irra jiraattanii daandiin keessan isinii qajeelaa, jireenyi keessan isinii qajeelaa, waan gaariin mana keessan irratti ta'a. Ameen. Wangeela jedha namichi seera ba'u 13 ittaan. Ilaa akka jedha. Roomee boqonnaa 13 moo 12 moo ilaa akka jedha. Halkanitti sokkeera. Guyyichis dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkanaa keessaa hojjechuu ofirraa fuunee gannee jedha. Agartaniitu? Ofirraa gannee eshi mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhannaa. Phaawulos dubbata Roomeetti immoo jireenya dukkanaa jireenya Waaqayyoof hin taane karaa ameenyarraa deebinee jedha. Eshi maal arganna achi booda? Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'utti jireenya mal keessa deddeebi'utti jiraanna malee albaadhummaa yookaanis machiitti alaalummaatti yookaanis gadhiisitti nama lolutti yookaanis waannootti hin jiraannu. Waan na hubeetu ni weennoo complaints jechuudha. Qacal jedhamu namni tokko waan na damee jechuudha. Abbaan manaa tokko mana kee deemee haadha manaa tokko seeroo tokko Waaqayyo hafuura kana nurraa cabsa. Ameen jettan. Akkeedha sagalee Waaqayyo. Ofirraa buusneedha ishee. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffanna malee ilaala. Waaw namatti tolu sagalee Waaqayyo. Ajaa'iba maal ammoo wangeela maalii lallaba. Kanayyuu sidii dhiisnee naasni gala. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffanna malee hawwii namummaa foonii raawwatu isa gammachiisu garaa maal ta'an kutanne. Kanaaf obboloota koo jireenya noo irraati kan hin barannu wanta sadii kana jechuudha. Jireenya koof jireenya keessatti apply gochuu qabna sagalee Waaqayyoo. Jireenya qajeelummaa jiraachuun barbaaddu taanaan ayyaana Waaqayyoo qabdu. Ayyaanni Waaqayyoo immoo karaa Kiristoosiin ilaatame. Tokkoffaa. Jireenya qajeelummaa jireenya Waaqayyoo tolu jiraachuun barbaadu taanaan inni lammaffaa balleessaarraa fagaachuu qabna. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraannee darbuun barbaadna taanaan inni sadaffaa karaa Waaqayyoo irra deemuu qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.